baay'ee ajaa'iba ta'e kana isaa buusnaa Play Store irraa buusna jechaadha. PC Editor kan jettu kana yeroo tokko PC Editor kana Play Store irra seentanii buusuu dandeessu jechaadha. Play Store keessan cuqaastanii addana kunoo Photo Editor kan jettu harmaa kana kan qabdu cuqaastanii buufachuu dandeessu. Akkamiin fayyadamnaa immoo amma wanti nutti agarsiisa jechaadha. So open jettu yeroo tokko fakkeenyaaf qeerramsa kana bukkee suura keessan kaa'uu yoo barbaadan in cuqaastu jechaadha. Yeroo tokko cuqaastanii suura barbaadan fudhattu jechaadha. Suura barbaadan yeroo tokko erga cuqaastanii booda ofii isaatii sekoondii muraasa keessatti gara kanatti dabarsa jechaadha. Gara kanatti erga dabarsee booda ediitii godhee isiniif baasa jechaadha. Waaw argaa jirtu suura noormaaliidha jechaadha. Suura kana gara barbaadanitti xanqasaaqastanii chochoostanii fayyadamuu dandeessu jechaadha. So appiin kun daawunloodii yoo isiniif ta'uu dide yaada keessan koomentii irra kaa'a. Karaa appiin kun isiniif bu'uu danda'u telegiraamii kun sheerii isiniif godha jechaadha. So wantoota bu'aa qaban akkasuma kanneen editoota garaagaraa argachuudhaaf chaanaalii keenya Abdiin Inspire subscribe gochuun dagatina galatooma.